Oromoon sa'aatii ammaa jiru lubbuudhaan biyya lafaarra jiru foona caaluu hundeessaa nyaate ta'aa jira. Utuu sanaa wal taasifamnee jirru morma nu muran. Warra gumaa nu taasiftee gadheen qeerra nu dhufte. Hin dagatin, hin dhaabin ajandaa kana. Hin qabbaneessin nageenyu wayii hin jiru. Nageenyu uummata kanaa wajjin godhamu hin jiru. Sanuu qalanii fannisanii deemanii kaanii yaa Arabootaa jedhan afaan Arabiffaatiin. Yaa Arabootaa saba Oromoo jedhamu jira. Dur biyya Keeniyaatii ka'ee Itoophiyaa qubatee dubartii gudeedu daa'imman jajaa qalu bakka hundatti guyyaatti nama 450 nama 500 jalaa ajjeesaa jiru. Ilmoo keessan nyaatu nama nyaatu dhiiga namaa dhuguu jaallatu bineensaa ilmoo keessan nyaatu jedhanii saba kana irratti bineensummaa labsan jibbaa garaa keessaa qaban. Biyya Ijipti keessatti sabni Oromoo jedhamu fagoon naqina lammii biyya kanaatiin yoo dallaalaan dhosse an waanan beekuudhaan sinitti hima. Biyya kana keessatti sabni Amaara jedhamu doolaaraan hojjeta. Sabni Oromoo jedhamu birrii biyya kanaatiin hojjeta. Kan kana godhe jara. Masriin maaliin tallatti naaf hidhi sabni kee naan jette gaaf tokko. Sabni sii maal naan jette Oromoo naan jette. Lakki Oromoon doolaaraan hojjetu naan jette. Wallaahi summa wallaahi rabbi nagaan nan oolchin. Bakkan taa'e kanaan an kaasin rabbi. Bakka lama sadii hin nagayan. Akka biyya kanaatti jechuudha. Bakka lattetti jarri sharrii golfamtee deemaa jirti. Bakka lattetti sharrii facaasaa jirti. Akka miskiinnan jaraa wajjin barahaa keessa deemtee dhibbi biyyaa baatee dubartiin keenya 50 barahaan nyaatee 50 bishaan nyaatee kaan abbaa rabbiin hiree dabarseeftu dhufee biyya Arabaa ga'ee akka jarriin hojjetan illee duuka deemanii maal godhaaru sharriin jara jechuudha. Dubartoota Oromoo hojjechiifatinaa ijoollee keessan ajjeesu. Jibbaan kana jaala jira. Jibbi ummata jibbamuu qabu kun tokkummaan jaraa wajjin wallaahi biyyattii waan barbaadetti galte malee tokkummaan jaraa wajjin kana booddeen barbaachisu. Itti namani an takkaa dubbadhee hin beeku. Dhaabni siyaasaa tokko nan ergu nan ergine hin dhaabe. Anatu aangaadhaayyuu aangoo qaba. Ofumaa kooti lubbuu kooti qaata isinitti hime kana feesbuukii irratti. Dhaabni siyaasaa tokko nan jechuudha. Callisu saba kana. Saba ofirra darbee saba biraa gargaaru saba takkaa saba biraatiin immoo gargaaramee hin beekne Oromoo qofan arge waggaa 8 hadhaan feesbuukii irratti nameetti waggaa 8 guutuun boo'ee boossisee mana miileenaatiin uummata Liibiyaa keessaa baasee biyya keessa gargaaree lakkaa'ameen nu hin beektu. Guyyaa tokko waggaa 8 keessaa guyyaa tokko iccitii guddaan isinitti himaa. Guyyaa tokko uummanni kun ilma namaati kun jedhanii birrii tokko irratti arganii hin beekan. አንድ ብር 8 ዓመት ሙሉ እዚህ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብዬ የኦሮሞ ህፃን የኦሮሞ ሴት የኦሮሞ እናት ተቸግራለች ብዬ ተናግሬ አንድ ሰው እንደ ሰው ማለት ነው 1 ብር ልኮ ለዚች ሴት ውሃ ግዛላት ያለኝ የለም። አከደጋ ነው ፈኒ ኦሮሞ ወልመሌ ዋን ቀቡ ያለቴ ጅብቴ ጉያ tokko Oromoo saba biraan harkatti gargaara hin beekaa waan sin dhibu. Oromoo saba biraan harkatti gargaara hin beekaa. Gaa garraamummaan abadu jedhee mucaan wayi dhaggeeffadhaa walaloo kana. Abadu garraamuu gurbaa cimaa wayii ijoollee wallooti. Warra lafarraa buqqifamuu jedhee qophaa'ee jiru jarri. Walloon kun warra lafarraa buqqifamanii والله بكيني أجي فدا ولا لا كم أول جالت أبوني كينيا دوري سيلا كان كي قرأت وكان يبيكن اللي بري أكسر ركاليسا كتاتي جندين جرو وانك أبو ولي نياتي ويود أبو ولي فلاتو تدسا شواتا إيوا كوكوتون دادتا فرد أبشين سوري بكرواري يابتا أسينا نلل متي وربالي أبو كنكي إلا باس جيما بونا
Dhugumaan wal jaalatu abboonni keenya durii seenaa kan kee qoradhu kan hin beeknellee bari. Akkas turre kaleessa kutaa fi gandi hin jiru waan qaban waliin nyaatu yoo dhaban waliif laatu. Taddasaa shawaa taa'ee waaqoo guutuun dhaadata farda abisheen soore bakarwaaree yaabbata. Arsiin aanan ilmatee warra baalee obaasa booranni yoo beela'e gujiitu beela baasa. Jimma buna dhuunfamnaan iluutu dhufee dhugaa shawaa irrimni qabnaa wallootu taa'ee nuga. Nuti saa yaadannu jaallan qabsoo keenyaa kanarraaf kaleessaa seenaa rirmi nyaatu je'eeti nu hime Haacaaluu Hundeessaa. Seenaa abbootii keenyaa kan lafeen ijaarame oromummaadhaan cimee dhiigaan kan sararame irraanfachuu hin qabnu dhaloonni arraan tanaa amaanaa nutti kennan. Hundi hin jenne malee hunduu jedhameera nuuf hin galle malee nutti himameera inni gaffageessee xiinxalee hubate nus akka hubannuuf waan hedduu dubbate. Ilaa yaalammii koo himaan qooda isaa hime yaanni kan galuuf gala kan beekutu hubatee rakkoodhaaf fala abdiin dukkana saaqee obsatti gargaaramee. Kan darbe irraa barata isa baruuf qaroomee dogoggora kaleessaa beekee irraa barata yoo qoreen isa dirtees qoreedhumaan baafata. Isa kaleessaa dhiisee ifaa boruu akeeka daandii galmaan isa ga'u isumaaf isa beeka. Isa xiinxalaan jee yoo sirriitti hubate kan barfates ni ga'a iddoo ga'uuf kutate. Wal dhaggeeffachuun hafnaan dubbiin fuggisoo taate ol baanee gaddeebina miilli nu mucucaate mucuca'oo taadaammii hagamsa hadhaa qoree kan simbirti facaafte qe'ee keenyatti wal horee waraanee summii naqee jabaa jilba naafisee meekatu kufee cabe inni mucucaachisee. Iddoo ba'ee fanqatee mul'ata kaayyoo isaa kufee cabee laaffatee daandii maddii irra ciisa. Iyyi isaan dhagaamu iyyuu seenju tawwaata maraataa jira jee namni qubatti laata. Kanaaf hin turre garuu harmeen dhaltee guddifte kan gadaamessatti baattee dhaltee lubbuutti horte. Boruun dhaara garfadhaaf dafqatti turuurfattee dhiigatti gumaachitee ilmoo dhaltee guddifte garuu dubbichi hin taane akkasiin himammatte dhiigaaf dafqa lolaaftee gatiin ishiin argatte abdii egeree ishii harkaan irra marsitee barnoota ammanaa baafte haleellaan harka diinaa boombiin mataa facaafte. Wayyoo yaa garaa dhala wayyoo yaa garaa dhalaa. Sagal gara gaggalee gadaamessi baqaqee hiitatee ilmoo dhale itti imimmaan roonsaa imimmaan dhaba dhiigaa ardiif samii wallaaltee gamaaf gamana fiigaa maassi godhe yaa waaqa jettee uumaa gaafattee eeganaaf hin tiksine duramaaf irratti laattee atis akkuma namaa kan qabuuf garaa laaftee kan rakkate jibbita jettee bojjee maraattee imimmaan dhaba dhiigaa laphee ishiirra lolaafte. Kan arguun haa badu waan arguun hin tolle ijji koo argee aaree sagalee gadi qabee garraamummaa abaare. Garraamummaan haa rakkatu inni harmee rakkise kabajni haa salphatu kan diina nu moosise obsa fixatee ofiisaatti haa gaddu kan namaa mootii godhe. Meetiree bu'aan isaa wareegama aarsaa ormaaf ilmaan itti kaffalte cabaa ormaa fayyisuuf ofii cabdee okkolte. Dhiisi boolla haa seenu kabajni ormaaf kennitee ofii keetiif salphattu rakkoon ati obsitee bara baraan rakkattu. Miskiinummaan Oromoo kan Walloo ajaa'ibaati galatoomne walloo koo manni kuni waan inni karoorfatee jiru seetti maal hundaa garaa laafuu barreeffamas galatoomaan ijoolleen yaa keenya Oromoo koo kana booda Faxaanyiin bakka ta'e wayii jiru hadhaa wuccaa waa hunda ni nuti boo'inaa jala deemtanii isin jalaa gubata akkaawuntiin kun silaa jarriyyuu gubuudhaaf karoorfatanii jiru yoo ta'e koppiliingii godhaa sagan ilmoo namaa ta'e koppiliingii godhaan boo'inaa karoorri jarri karoorfatanii jiranu warri sabaaf sablammii afaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Tigree yoo taate dadhabdeetti isiin ol hin kaatu mootummaanis meeshaa harkaa fuudhaa jira waliigaltee walii galame meeshaa eeggachuudha. Meeshaa uummata Tigraay irraa maqaa faannootiin guurre maqaa uummata Tigraay balleessuutiin meeshaan guurame gabaraa keenya tokko tokko lama kennameeraa fi meeshaa guutuu qabna meeshaan nu bitnu hin jiru. Itoophiyaa qabachuudhaaf kan bucuu isiinutti mataa sabaaf sablammii isiin kaani jedhani. Sabaaf sablammii isiin kaani ibbaaqiidha jedhani. Ibbaaqii jechuun xaafii irraa akkan haguugame gatamu sana. Isiin waa tokkotti hin qabdu. Hojii jijjatatti callumette yookaan kaatulaates mataa keessa dhaanaa. Biyya Itoophiyaa. Qabachuudhaaf kan nu rakkisu kan biyya keessaa safee kan biyya namaallee akka hin dalanne dalagatee hin jiraanne mala jarri maltee Oromoo hiddaan buqqisaa jirtu hiddaan dhabama godhaa jirtu rakkoo keessa kuffisaa jirtu Mubaarak Musammaa dhugaa baasee dubbataa jira. Dhageeffadhaa. Oromoo taanaan dalagachuu hin dandeessu
biyya namaatti dalagachuu hin dandeenye mootu mee akkamiin jiraatta biyya keessa jiraachuun dadhabamee biyya namaallee yoo dadhabamte malli kenna maali maaltu nuuf mala yaa firaa taate wallaggi ummanni wallaggaan keessa ergasii qubachiifame eertiraa ta'e yeroo Itoophiyaan rukutamuu jedhe xiyyaarreessa qubata beekta eertiraa qubachuu qaba yookiin Sudaan qubachuu qaba biyya ollaa qubate kee Ameerikaan yoo Itoophiyaan rukutuu barbaadde yookiin eertiraa qubachuu qabdi yookiin Sudaanii walii galuu qabdi achi qubattee kaatee achi rukutti ummanni kaleessa dhaqee hojjettummaadhaan uummata keenya wallaggaarra qubate eertiraaf Sudaan nutti ta'e akka wallaggi rukutamuuf haala mijeessee faannoo achi qubachiise gaashiyye jedha yaa amala jaraa yaa garraamii koo namanin yaa amala jaraan siniin jedhee man gaashiyye salaam loo jedhani miila namaatti kufu isuma maayyuu biiganii gaashiyye inamani gaashiyye keessa waa jira soba wallaahi ummanni kun soba mee ummata wallaggaa gaafadha ummanni qubatee achirra beela'ee isaa beeleessu beelee dhaqee wallaggaan qubate suni yeroo ummata abbaa biyyaa arge gaashiyye salaam loo jedhee barcumarraa ka'u sobeetu bofa afaa jala kanaaf wallaggaan daguuganii dadhabsiisanii warra meeshaa hidhates achitti dadhabsiisanii erga wallaggaan sirriitti rukutaniin booda walloo deebi'anii fixanii lafa walloo kanarra ummata jaraa wallaggatti safaree ture qubachiisudha. Bu'uur Mubaarik Musammaatu jedhe dhuguma dhagee informationii dhugaa nuu fidee jettanii takkaa salfadheen beeku waa dubbaddan waan ani hin beekne irraan dubbadhu haga sanatti teenya eeguu qabnu jaratu dhufe jaratu ummata abbaa biyyaa lafarraa buqqisuu barbaade jaratu abbaa biyyaa abbaa Itoophiyaa agaruu Oromoon yeroo inni Itoophiyaa barbaadu jedhu natti hin tolu dhiifama naa godhaati akka yaada kootitti kana maaliif beektu Oromoon ikkoo Itoophiyaa kana wareegama guddaa amane Itoophiyaan fayyaansii kana Oromooti yoo Oromoon dhiisuu ta'e malee yoo dhiisuu ta'e hin dhiifne jedhaa natti hima hin dhiifnan barbaannu Itoophiyaan barbaannu akkuma Oromoon ajaa of itti kutu dhageessan ajaa of itti kutu jechuun maal yoo kun ajaa ta'e namatti qabate ajicha kuttee ofitti hambisuurra ofii keetii ajichaa wajjin kuttee achi kennita yoo ta'e malee Oromoon Itoophiyaadhaaf lafee duddaa ta'e tajaajila Oromoon Itoophiyaadhaaf wareegama guddaa dhiiga guddaa lafee hedduu itti caccabse anuu dhiifama goone irraa fi uummata kanaa wajjin yoo jedhe malee namni Oromoo dirqisiisee Itoophiyaatti baasu yoo ofiisaati akkuma jaalli jedhee ofiisaatii filatee barbaannu kanas biyya kanatti miidhamne irraa nu gahaa jedhee adda ba'e malee namni ba'e isaa jedhu ani immoo wanti na dhibee wallaahi karoorra jari baasan utuu dubbistanii argitanii isin ergeenna telegiraamii keessa waan jarri dubbatan eessaa dhufe naan hin jedhina waan jarri karoorfataa jiran utuu dhageessanii utuu dhugaatiin nu gimmachooftu machaabeetun gatantartu karoora haga masaraatti baafatanii manni kun immoo masaraa galuu danda'u eeyyee Oromoo keessa ta'anii tokkummaa Oromoon iyyaafii ture sana hojiirra oolchani tokkummaa Oromoon durii kaasee iyyaa ture sana hojiirra oolfatanii jirti. Osoo Oromoon tokko hin taane jarri tokko ta'ee jechuudha kana jechuun haasaa fi mariin keenya oonlaayinii qofarra waan ta'eef isaan immoo hojii fudhatanii marii godhatanii tokkummaa isaanii tumatanii hojiirra oolchatan keenya garuu hin jiru masaabaati waan deebiif maanguddoon jaraas sheekiin jaraas qeesiin jaraas gadi ba'ee kun takka argameen beeku jechuu eegalanii yoo argitan feesbuuk irratti kun ta'uun qabu jedhaa jiru baga ta'e jennaan baga argine bineensi ifaan argan halkan nama nyaatu duris agarsiisaniiru ammas agarsiisaniiru kanaaf
deebiin gahaan kennamuu qaba. Uummata kana qubachiisuudha jalqaba. Uummata kana qubachiisuudha. Uummata kana qubachiisuu irratti immoo jabaanni oollee tumbuliin gargaarsi eegalamee jira. Haala gargaarsaa isinitti himuun nu fedhiifama. Haasaatu haasaadhaan dhiqan deeme. Gargaarsi godhamuu jiru tokko akkaawuntii Itoophiyaa irratti. Lama goofandimii feesbuukii koo jalatti kan gadhiisaa. Liinkii tiktokii obsaa abdiisaa jala deemaati. Biyoo isaa jala tuqaa ilaalaa tintinaa jira. Goofandimii jira. Jarri torbee tokkotti miiliyoona 3 funaanan doolaara. Ittiin nama fixuudha. Nyaataaf malee meeshaa qabna jedhu. Meeshaa qabu. Yaadattuu hordoftoonni koo feesbuuk. Maalan jedhaa ture. Namichi kun qaalluudha naan jedhinaati. Eelaa uummata Tigraay aangootti deebiti jettanii rukutaa jirtan kan harkaa massaaraan fuudhamaa jiru. Uummata kan harka galaa jira. Uummata kan uummanni kun immoo wanti inni naafa ta'ee qomaa ta'ee taa'uu fi meeshaa of harkaa dhabuudha. Uummanni kun meeshaa kana of harka galfannaan nu fixatu hin jedhu. Kunoo akkuma hin jedhe akkuma raage raagduu naan jedhaa barbaadan. Kunoo meeshaa of harkaan gaatanii nan qabinaan hin gadhiisan. Gaafa biyya qabatan immoo maal jedhu Oromoo garbummaa nu akka qaba. Gabrummaa nu akka qaba. Ay wayyaanee koo ati waa tokko nan goone. Yaa abaluu koo ati waa tokko nan goone jechuuf deemtu bor. Ay jibbi. Utuu jibbi ammuma jabaadha. Manni kun mootummaa biyya bulchuuf sodaachisaadha. Karoorri inni baafate Wallaggaan dhahee ka'ee masaraa galuudha. Abadan masaraa galtan. Galanu masaraa. Amma masaraa galuu jalaan jibbine. Agalan yoo rabbi jala galchee agalan. Utuu karaa sirriidhaan deemanii mootummaadhaan lolanii aangoo fudhatanii nan gubne. Sajalli uummata kana maslaalii godhatantiyyuu nan gube. Oromoo biyya lafaarra jiru uummanni kun aangoo qabatu. Oromoodhaan dhumee malee nama tokkotti galee malee Oromoo biyya lafaarra jiru uummanni kun naqee aangoo qabatu. Warri afaan kana dhageessan itti himaa. As jirtu dhageessaniitu. Harka nyaateetti kottee duraa hunda. Kanaafi jabaadhaa sagantaa addaanatti immoo keessattuu namni kun bishaan ja'a inni fayyadamee eegama. Viidiyoo waan gadhiise duwit godhaa asli jalas duwit godhaa gadhiisee asliinisi. Yoo xiqqaate nama 5,000 hirmaachisuu qabna. Daguuruu qabna jedhanii torbee tokkotti uummata Oromoo lafarraa daguuguudha. Uummata Oromoo garraamii kana lafarraa daguuguudha. Birii miiliyoona 3 doolaara miiliyoona 3. Warri biyya Arabaa keessa jirtan sarraafaa biyya Dubaayitu jira hadha sinii qabadhee dhufa kan baname jechuudha. Sarraafaa sana irratti galaa jira. Lakkii Arabni koo sarraafaa irratti naa galchuu diddeetti yoo jettan immoo akkaawuntii Itoophiyaa irratti galchitu. Jabaadhaa. Abshiraa. Tani buqqaatiin kun isa dhumaa ta'a Oromoodhaaf. Na amani yookii isa dhumaa ta'a gara lammanittuu isa dhumaati buqqaatiin kun akka tilmaama kootitti. Yookii Oromoo kana booddee buqqaadhuma ta'a kutaa hundinuu. Yookii immoo buqqaatiin Oromoo kana irratti dhaabata. Na amana. Qabadhaa ta'a. Maatiin xalaa miti. Nama siyaasaa miti. Ingaha buqqaatiin Oromoo. Yoo hin geenye immoo bakka itti buqqaa'a. Tokkoon bakka itti buqqa'uudha kana booddee yookaan Wallagga irratti dhaabata. Akkasii sinii jirraa waan qabnu sinirraan qusannu silaa nu dhageessanu yoo akka carraa ta'e qilleensumti. Qilleensumtu wayii qilleensumarraan onnee keessan keessanuu galcheef haadholii keenya abboolii keenya warra wareegamee rabbii nafsi keessa namaa businii jenna. Warra immoo lubbuun jirtanu dararamaa jirtanu abshiraa. Jechi abbaa isaa iyyeen likkas gabbaachuwallo jedhee akka Oromootti itti dhaaddate. Oromoo tokkoomse warri morma kennes immoo Oromummaadhaan malee abaa'oo ta'eef badhaadhina ta'eef kaafaa'oo ta'eef miti. Tarii lal'abad isa xumuraatiif Oromoo walii galchuuf dhufe wanni kun. Wareegamni siin kaffaltan kisaaraan ta'u. Ijoollee warri ergasii suuraa abbaa keetiif akaakayyuu keetii gadi gombiftee arrabsaa turte. Jabaadhu ajandaan kun akkasitti kan qabbaneeffamu amaana. Ajandaan kun akka hin qabbaneeffamne hin qabbaneessina dubbadhaa mana addaati.
أبدا جدا انتو جدا ورمون تربيتك وجهي سجدتي جروبي كيست تربيتك وجهي ديسو ورنا ميديا ودا قوم ولا فرابا لسنا جدمي ورنا كل سديت في بدل كيسات تكون أنما ما تيجي في متي أوكي منا ما سبنا ما تيجي في متي ورنا سياسة تيجي في متي أكو ما نمدو في أستيم مريم كم مريم تمني دراسي أبوتي كم ينيا ورمو قدامه أديتشات متسنير أبوتي ورمو ديبا فيدو جدني هذا موتمانا نورو ميا مو يون نوم متى وجد دابته متى كين دهاته بس إننا نوجرا كين يجرو أكيد تفكر شنو متوبيكا أنغوني كين يجرو ببينيا هني لالو إيمانا نمني نمجالو ليس كوفان كان جنة لالو قلبي